Hayyee saba akkam jirtu nagaa keessan ani nagaa kooti dhufnee walitti deebine baadiyyaadhaan dhufeen jira samuuna baadiyyaa keessan deebii jalqabaafi amma immoo charchi dhaqeen dhufa sa'aatii 8 darbe buna danfifadhe achumaan isiin taasa akkan dhufe sin bartuu jedheeni mee chaanala kana faaraa warri taatan seenaa sabiskiraayib godha warri duraan immoo maamilee koo taata na jajjabeessaa jirta like share gochuu ammas hin dagatin ani isiniin jedha nafaana ta'a inna baay'een keessan gaafii qabdu yaada qabdu natin tolu'een duraan akaayee tume maaliif wilbil jechuun jaalladha achi baheen daaka minaamna waan ta'e so nafaana ta'a isiniin jechuun barbaada garuu yaada baay'ee qabdu ijoolleen baay'een itti na yalaa fuufa so ammas kuno deebi'aati nagaafadha yeroo baadiyyaa deemani umaa baay'ee nama dhibu chaarjarii nama rakkisa bargit dhiisan deemani malee na rakkisu ture maaliif soolarii qabu iyyuu garuu chaarjarii ishii kan koo fudhattu hin qabanii jechuudha na xiqqoo nama rakkisa isarra jedheen achumaan dhufe dhugaa malee turbanias nangala'eetu hin baane dhugaa waaqayyo turban baqasine baadiyyaa mul'uushi waan hojjetan hojjedheen gala jedheen deemeeyyuu ammas yoo waaqayyoon jedhe nan deebi'a akkasin isiniin jedha yoommoo bilbila bartanii hojiidha waan ta'eef bakka isiniitiin tolu zimmettanii taa'uun yoom viidiyoo waraabne immoo maal godharee wanti aan hojjedhu baadiyyaa deemuun koo bu'aansaas hin qabu na kanaafin isiniin jedhame yaada qabadan gaafii qabdan koomentii jalatti na barreessaati irratti immoo yaada jiru mari'annan isiniin jedha baay'ee keessan karaa manaa karaa waa'ee kaartatiin waa'ee pilaanitiin karaa simmintootiin waan baay'eedhaan gaafii qabdu na biraayyuu baay'ee isaa isiniin hojjanne bargit karaa waan biraa isinii deddeebi'a gatii isaan bartu jedheen quba qaba waa'ee dhakaa simmintoo garagaanti minaamin waa'ee pilaanii manaas yeroo baay'ee isinitti hime garuu immoo sirriitti ta'i yaadni koo namaa galuu dhiisuu danda'a ijoolleen deddeebi'an immoo na gaafatanii siin jiru rakkoo hin qabu rakkoo qaba jechuu koo otoo hin taane tarii viidiyoo sana ilaaluu dhiisuu danda'u yookiin immoo akkaataan ani taasa'e galuu dhiisuu danda'a rakkoo hin qabu ammas akkasuma gaafii kan qabdanoo jiraattan na gaafadhaan isiniin jedha nagaafadha YouTubein koo waan san beeku iddoo monetize jedhu baadiyyaa keessa taa'ee viidiyoo lama gadhiise monetizing godhu akka namni ilaalu malee monetize nan godha jedhee beeksisaan galchadhee seenee na dhorke ammas akkasumatti jira nuti duubatti hin deebinu haaraallee tokko jennee banna maleedha tokko jennee jalqabna malee maaliif jireenya waan ta'eef tokko jedhanii jalqabu gufachuu waan jiru na beeksisa galchuu na dhorkee monetize kan jedhu na dhorkee jechuudha akka birrii lakkaa'u akka doolarii lakkaa'u na dhorkee so an akka namni ilaalu qofan godhee waa'ee mana baadiyyaa minaamanallee jedhee isinitti himee jira akkasin isiniin jedha sa'aatiin deebi'uyyuu garuu dadhabe bakka charchiin deebi'u sa'aatii 8 sagalitti deebi'u turaniin baasa waan ta'e si'a lama qabnaayyuu bakka afu jedhee 8 as ga'ee naa kamina qaree 8 walakkaatti deebi'amuu qaba sagalitti minamina iddoon argatanii ciq kan jedhe nyuusa charchiin kooti akkanan isiniin jedhaa koottaas buna dhugaa in dhugna asheeta jettis isin agarsiisaa dhufe ammas kinu galfadhe galee nan nyaadha amma nan qoqqama nan xabbasa anyways mucayyoo tokko barana ila surree kee wadhee gurdii kee wadhee hin beektu dhugaa waaqayyoo jiru
Gaafan dhaabadhee waa'ee simmintoo ba'uufani minaamina jedhe zaqiidha dhemee surreedha moo gurdiin kee dhee wanti ishitti mul'atu hin jiru. Bara afaanan deemin ziqiidhachuun dhaqeen gurdii kee dhisa sirraa bareedaatti. Mi'a namti gurdii kee dheedhiise maatti beekta. Dammoo uffata namas qayyamani baay'ee isaan kee dhara Yesuus. Si jammar jechuudhaan surma kun kan warra mammaa itti deebi'e. Ishee akkanaa itti. Sinitti mul'atu malee sakkana fa'in kaadha surmaa jedhe. Laal. Ta'us waan namas qayyamee akkatti ishiin uffattu jedhan minaamin na bira hin jiru. Normaal. Bakka. Wanti na bira jiru hin jiru. Yaada akkasii keessaa deemi jechuu barbaada. Ilaan immoo normaal kana tira guutuun keedhe. Mudhii ol waraabame viidiyochuuyyuu. Surree kee gabaabadha moo dhiphaadha moo bal'aadha. Wanta beetu hin jira bara kana immoo kana min gootanii hin dandeessanii yoo dhiisaa ishee xixinnoo akkana. Inni mana gaga'ume guute. Inni irrattaa sa'anii silaa haa ta'u jedhanii taasisuu deemanu guute dhugaa waaqayyooti. Kana asooftee ol utaaltee of kuttee nama kuttee wanti si deebi'u hin jiru. Waa'ee akkana nama hin gorsitu abbaatu of gorsas akkanarratti. Kanatti gorsuu qabdu nama wanti biraa jira wanti babbareedduu fi babal'aa. Na dinqee dhugaa waaqayyooti jechuun mee fakkeenya maal argiteetuma yaada kaastee jedhamu nan kolfa. Nan kolfee dhugaa. Namni toon argin jedhu sun waa sirra barbaada bakka nama kanatti naasa'aa jira tokko yoona. Maaliin kee maali wanta barbaada bicha safara kana waan ta'ee barbaada namni. Waa qabu tokko isana naasa'uu maal qabattee dhuftee iski maayinni yaanni jettee akkana face to face akkana tollaalle wanta ati gonni barbaadaa jirti nan beekaa jechuudha tokko ijji nama tokko. Kana kanarraa deebi'a sirrii miti. Yoo kana saaqaa godha. Asumaan ilaa silan kana kee dheefin isinitti agarsiiseen charchi silan dhaqee bichaa fi miti gariin kee dhannan keedha. Na dinqee waaqa na kolfisiisa nama kolfisiisaan bar gochaan nama ishiin hin dhiqee buna wajjin hin jedhasin na faana ta'a. Namni tokkoon qaba nama wajjin dhugu tokko nan qabayyuu hin deemtee yoo barsiiftuudha yeroo baay'een teessu hin deemtiin dhuftiin nama malee sanarraan alaa namni tokkoon qaba ishii qabattan ishii haadha suuqii sana wal bukkee gallaanati ishii faana waggaa 6 turre jechuudha. Manni keenyas immoo walitti dhiyoodha jechuudha. Kun haasuma jechuudha. Boodana Lemea. Oiga. Sumarraa ka amma. Sumarraa ka amma. Sumarraa. Ya ba. Yalla Davis.
Dhaggeeffadhu suuf. Dubbii waan biraa. As keessa waan jiru hin beektan isin. Dhadhaan dibadhee jira. Iyyatti na cophee'u. Asumbo mana gua tuh mau sudah tuh. Venum tuh untung tuh ya rumah. Kakak ada tuh nih. Venum. Ya pak. Ini mah gua kasih jelasan nanti deh. Enggak les toko gua ada mana sang toko gua ada.